akka Oromoo Booranaatitti abbaa gadaa lakkaawwachuu yoomirraa jalqabee? Abbaan gadaa fagoo. Abbaan gadaa fagoo. Amma immoo nama jiru meeqa? Amma jiru kunini inni dhalii kuni namuu wedaa oola waraqata gubbaa numu jira. Waraqata gubbaa jira tunne mata jaartu boonaa keessi jira. Kun amma gadaa galgaloo gammaatti arganii abbaa gadaa kalallabameen baallee harka qabanaa waliin abbaa gadaa 70 tokko ijjara. Ammoo booree beekuuf dudduubatamma gogee shanan keessatti adulooti bulchitu warra ammoo bulchuu jira kana malee gogee shan qabaani tokko malee waan kan hunda abbootii gadaa sun tolfatee lafaa qaba. Maanjina gadaan asitti dhaloota irraa deemtii karaa jennee jirra. Warri abbootii gadaa ta'uun ijoollumaanuu sun tollufa. Kanaafuu amma booranii abbaa gadaa irraa kaasee haga kuraa jaarsoo kaa'ammaa kanatti nama 71 herrega. Ammallee gogeessi sadii gaheelleen aduloota isa lallabatee qaba. Ammayyuu immoo gogeessi tokko gadaaf immoo galata fudhachuu jirani galata. Waan akkasiiti. Amma sirna gadaa kana keessatti akka lamatti namni gara tuulamaa kanatti 40 abbaatitti waan jedhamutu jira. Gara Booranaatitti immoo akka abbootii gadaatitti immoo dhalootani gadaan gogeessa kana keessa darbanitti sadarkaa gadaatti darbuu jedhama. Wanni 40 abbaatii fi dhalootan jedhu kun waan akkamitti? Kun amma achitti maraa jira. Amma sila akka aadaa asitti lubii hin jiru. Achi gogeessa jira. Sigaltee akka warri akkasiin marsetti abbaaf ilmilleen sirnaa walitti duude jecha. Aadaan bira jirtee ittiin hojjeta malee abbaa ilma akaakulleen gogeessi tokko aaduma. Amma akka lubi tokkoo dhufu warri lubi sunuun hojjetu. Aadaa ta'ee hafe. Aadaan ta'a wanni isin amma akkas gootuufi jillee mireef jentaan tabaalli kennuu, tabaalli ilmee guddisuu, dabballee ta'uu hin jiru. Dura achilleetti beeka foollee, tamakoo jedhanii walitti jijjiira. Wanti kun dhattee amantiin wal dhooftee badee kagaree manni irreecha yeroo garii shakki uumuu fi masqalaa walitti duudee wanni jedhamuuf kan. Dhibbirra dhibbatti irreessi immoo handhuraa gadaa malee handhuraa masqalaatii miti. Oromoon immoo sirna kana wal saamuu ta'uuf waan isaan beenu wal tamakee shakkiyyi wal keessa galchuuf argaa jirra. Achitti dhugaan jirtu yeroo gadaan hundeen buqqaa suni uummanni dhalootaan silaa nu amma isitti ilmaan kormaa ilmaan jaarsaa jenna. Baalli walitti kennee walirraa fuudhee hayyuun aangoo dabarsee gadaan aangoo dabarsee kun hafee aadaa qofa fudhate. Aadaa yoo fudhatu maqabaas fudhate. Wanni beekamu achitti michillee muudanoo duuloo jedhee akkasitti deeman kun asiiyyuu hin jira. Amma warri achi godhatuun asitti booranii gadaa mujjiin mataan buufate. Warri irra fudhatanii jira. Isum amma gartuu lama jiru. Amma achi jiruun garte as booran biratti hin beekamu. Gadaa mujjiitti mataan buufata torbaan mari'atanii warra kennu jiru akka mana namtichi naasa warra qaalluu kennaa qaalluu keessaa warratti dhagaa jenna. Arralee jira qaalluu mootii bareedu lafa karra jiru beerree ni mama. Warra kana kennu. Achitti wanni akkan ta'eefi gadoomi gooroo marmaaruu gadaa kaan hafe jennaani yeroo dura sunti sirna buttaa qaluu jedhan gaddeebi. Amma buttaa qaluun suni mara abbaat ilmilleen qalaa jechaadha. Mari abbaa kalmi qaluun kunini wanni sila gogeessi tokko ta'ee lubaan gargar goru kaaniin lubi waan bir hin jirreef takkattum gogeessaa kaaniini atamma yoo duula taate abbaan kan kee gaafa duulu yoo qale atilleen waggaa 40 teette yeroo sun qala. Abbaa biyyaa sanitti qala. Maaltu basi fakkaata? Ani buttaa agasii nyaadhee jedhee Oromoo beekinni haasawu. Buttaa agasii sun akka inni itti nyaatuun hin beekta. Gadaa abbaaf ilmaaf akaakuu walitti duude jecha. Waggaa 80 ganna gadaa mujjii ka akaakuuti. Akkas ta'a. Waggaan 40 ka abbaati. 40 duubu seenu ka ilmaati. Amma gaafatanii waggaa 20 waggaa 40 gaafatantu abbaan kan kee waggaa kamii jira waggaa 80 ta'e jira.
lubbuun jiraachuu danda'ami waliin nyaatan wanta kaan abbaa keetii fatillee maal jechuudha isin abbaaf ilmaan lubta seera haala abbaaf ilmaan lubta jechuudha lubii biraa badee gogeessi silaa wanni gogeessan kaan tafe maqabaas fudhate warri amma yeroo ammaa kan yoo nuti gallu isaayyuu shan tolchuu barbaada inni torba wanti sun wanni akkan gadaa araamu kufuula gaheedhan kaanii wanta kana ture achitti amma gadaan wanni sadii taate maal jedhte gadaan amma irra taanii gadaa kan akka sadii baate warri akkasiin deemu kun kamacha akka tuulamaallee ta'ee jennaani gadaa sirnaan dhuftaan ibsuu hin danda'ani himuu hin danda'an. Gadaama buttaa qalan suni guyyaa sunitti sirbuu danda'ani foollee taphatuu waan hin danda'ani baalleen kennuun hin jirtu baallee fuudhuun hin jirtu. Kana dubbiin akkasiin abbaan gadaa akkamiin jiraara eessi jiraata abbaan gadaa. Fakkeenyaaf amma yoo michillee taate lubii michillee hundumtee walitti gad dhufe sirni sun tolfate yookaan ayyaan sun ayyaaneffatee jiru sun tolfate een abbaan gadaa si jedha. Yoo achi kaatu waan boqa bu'uura gadi jalaan waliin abbaan gadaa ijoollummaa keessa hojjetu qaba. Jaarsi abbaa gadaa sadarkaa hundumaa keessa darbee. Anamma abbaa gadaa illee waama. Haa ta'u malee gadum seenaati. Immoo sumatuma abbaa gadaallee ta'e iyyuu abbaa gadaa ta'e hangana kanatti amma abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Si'a amma hin dandeetta. Kun hin danda'a. Akkas jecha achitti wanti gadaa wal dhoofteef iyyuu gadaan bir hin jirtu bakka mara abbaa kaan iyyuu gad deemu jirsun tolche. Am jirum jiraata. Gadaa abbaan gadaa bir hin jiru hayyuun bir hin jiru. Yoo ammin tolfadheellee akkanumatti yoo kuumatti walii galtee kaan malee sunuu bardhiyoo kan deemi malee duraan amantiin wal dhooftee bada. Isinni foollee sirbee itti makoo jedhee qabu akkanaayyuu amantiitu jalaa hojii warra amantiin qabnee jalaa balleessa. Kan akkasiin hin beekne kun akkasiin. Sirna fakkeenyaaf achi keessatti gadaa magarfachuu waan jedhutu jira. Itti guuluu waan jedhutu jira. Kunoo maali achi keessatti? Yoo sila sirni jiraate magarfachuu sun maal akkasiin taatu tuqsiit irraa dubbachuu dandeenya. Guulni jedhu jira. Guulli kun immoo gogeessi tokko. Amma gadaa shani jiraani yoo amma shan gogeessi luba shanan kana keessa yoo warri keessan duri kana keessa jiraat kana keessa gar tokko dabarte guuli jedha. Gogeessa tokkorraa gar tokko ta'ee jiraate guuli. Abbootii gadaa booranaatittu amma gaafa gadayyoo galgaloo irraa kaasee haga asii turaa jaarsitutti gaafa akkas jennee gadaa abbaa gadaa jennee tokko jennee jalqabnu sani haaromsa gadaa waan jedhurraa jalqabee san dura gadaan jalqabeeti gadaan gaafa haaromsamerraa lakkaawwachuu jalqabanii waan jedhutu jira kun akkam. Sirrii. Amma haaromsanii jedhu kulleen beektaa yeroo amma Oromoon akkasiin jedhu waggaa 60 keessa yeroo dhuftu amma afaan kana barreessuu jirtaami afaan kun hin barreeffamu beektaa waggaa 30 isanti carraa argateedha malee namni afaan kanaan barreessu hin jiru. Yeroo barreessan kun akka dura dubbattu akka barreessaallee ni waliin hin deemu ogummaa biraas keessatti dabalaani. Oromoon amma akka Oromootti Oromoon amma rakkoon isaa fulaan maadan itti haftaa Karrayyuu Booranaa Gujiillee keessa jira jijjiiran kan yoo ta'e malee uummati Oromoo wayyaatu inni guddaan irra beekumsa saayinsii teekinooloojii kanaan lafa guutu kun aadaa fi tana keessummaa beekumsa addunyaa kaanii gahaadha kana rakkoon jiru. Amantii tanallee keellixee amantum amma Islaama Kiristaan jiran kun hin jiraare. Warri Musliimaa kun ati garti keellixanii asii haga kuna Suud Arabiyaa Makka Madiinaa deemanii hagguma sanyii qoreessatu gallixee warra wanta kana baratee jira. Oromoon barreeffama keessa Walloo keessa Arsii Harargee Baalee Jijjiiruu kana keessa warra jira. Kun hundumtuu hak Oromoo ta'uu illee beek gara Oromummaa kan dubbachuu irra beekumsa gara biraa. Gara amantiitti gara warraa haasa'utti deemaa jira. Inni Kiristaan ta'ellee akkuma kana. Amma Kaatoolikii kanallee ta'e yookaan Ortodoksii warra Itoophiyaallee ta'e Pirotestaantii amma jedhamu jiraan. Kulleen amma egaa warra akka Booranaa fa'aa dudduuban amma jijjiiruu kan dhiisii warri duraa ka'an amma Ortodoksii keessatti yoo ilaalan warra Tuulamaa akka amaanitti dhufe tolaan fudhatullee keesseenee baratee waa amma yoo wal dhaban immoo rakkoon deemtu waan biraa osoo hin ta'in kadhannaa afaan Oromootiin maaliif hin geggeessinee waan jedhu qofa. Gaarteessaa
kiristaanummaa sun mormuu miti ortodoksii sun mormuu miti waan aadaa isaanii sun mormuu miti fudhatanii iyyuu oromoon achuma ka'ee jira amma argitee oromoota achi ka'ee jiran kunini asii dhaqanii akka kun beek Israa'el jedhan sun illee cuuf deeman akkuma warri Habashaa Amaaraa Tigree kun ta'a kun warra fagaate achi keessa maqaa yeroo kanallee rakkoon jirtu maal wanni isaan achiin makaman sun beeka abbaa biraan makaman malee beeka gadaa isaanii fudhatanii waan achiin makamanii inni kan biraa immoo hantuura kan ta'uu hin danda'u. Itti makamtee illee kee jiraatu malee yeroo achis gaddima wanni warsaan dhibamaniif kan sii galtee gara aadaa waan akkasuma gaafattu kana gadaan immoo kaaf dandeessu sun ala. Hin barreeffamu. Amma inni gara boonaa kan yeroo hunda dhufanii fi booranii waan gadoo asii dhiisi waan gadoo achillee taa'ee dubbata. Haga tagadoo asii himummaa sun achi himu haaromsaa waan jedhu kan haaromsa barreessitoota boonaan keessallee haaromsaa jijjiirtee akkasii jira. Haaromsa jechuun kun amma waan duraan dulloomtu tokko haaromsa waan jedhu yoo qormaatee afaanii walitti dhugaafin akka biraallee ta'uu dandeessu. Maaliif akka abbootiin irra dhageenyetti jaatamu waan jedhu jira. Hiwaarteedha booranii hin baddellee hin jiru booranii takka aadaan badde hin jiru gadaan badde hiwaartee waarichi kanaayyuu amma gadaa yoo achittu marroo sadii afur hin beeku deebitee waaruu sii hima jaarsa abbaa gadaa 60 abbaa gadaa 70 irra geette amma gadaa gogeessa 2 waan jedhu jira gadaa gogeessa 7 waan jedhu jira gadaa gogeessa 5 jira amma gadaa gogeessa 5 jira suniin dura immoo amma loolami tuulami jenna obocoo naannoo barkeessanitti asitti loolami tuulami. Tuulami kun amma kan guutummaatti itti gabaa yaamtu kan agarte duri maqabaas irii oliin maqabaas wanni kun beeku waan akka amma maccaa tuulamaa sabboo goona jenne kan hundaan gabti jecha amma booranaa bareentu min jedhani warri gari biraan hin gargalchee isin durii booranaa bareentu kaan bariyaanaa boroowaanaa jedhanii ta'u amma barreessuu jira. Kun hundumti afur waan qabatan hin qabne jechi booranaa bareentu jedhu ifaadhaan waan jira. Booran biratti amma ati booranaa bareentu jedhu waanuma takka jecha hin jiramma. Nama mootii jiilleenna mootii bareentu nama mootii bareentu. Mee achumaan egaa jalqabdaniyyuu filataansa gaafachuufis fedhe wanni Oromoo hangafa quxisuu jedhu kun egaa booranaa bareentu irraa ta'ee haga Oromoo machaaftu qabu sabboo goona daarimuu fi wantoota daarimu waan kana keessa akkanatti jedheeti caasan Oromoo kuni Booranaaf bareentu irraa caaseffamee akkatti jira. Warri kun hangafa quxisuu isaaniitiin akka kamitti mee waan kana beekama. Rakkoon qabu. Kanallee Oromoon isallee tiratuutu beeka. Waan amantii tokko namatti ebel dhalee waan jennu hin beeku. Wanni aadaa tolfata. Aadaa buusaa gonfata. Nu amma Booranaa bareentu ni jedhu. Waqtii akka immoo aadaa isin itti kamtu. Waan qaaluu deemin jennu. Qaaluu gubbaa waliin. Kaarun kan si bokti jenna halu goona jil mootii jileenna jila kuno kam jelle birjufsa jilli chida kana jira macha atula sabboona kote asuma gaddebine korrata jaga enna mootii bareentum tam yaamanta qaal kuno namichi kuno nu amma Booranaan Borowaanaa Bariyaanaa kun warra aadaa qopheessee haatan akkasiin jiru sirriidha Booranaa bareentu inni jedhu sun gaafin jechi ummoggaa sabboo goona jedhu amma Booranee waan jedhu sabboo goona inni kafu yaamnu kun eegii gadaan gadaa yoo galgalu 60 kan dudduuba gadaa taate itti duuba ilmaan isaa reeroo boruu bakka charratti akkas dhumnee suni dur Boorana akka dhibiyyaa kan Boorana jille Boorana guutuu 8 irratti akka qorachuu dhufte kan akka amma kan inni mannoom seenaa Oromoo illee wayii malee inni manaadha Boorana akkasitti baala baraatti dubbata. Atu eessite maaliif qoratte waan kan aadaan iccitummaa qabdan malee kan irra deebinee jenna. Kanaafuu mootii bareentoo jennamma Boorana amma mootii bareentoo jedha. Mootiin bareentu kun mootiin bareentu kun
Alu lagi sana murah gitu kok kakak rayu duit ke warga nak. Warga warga. Wakasi pada itu menjadi agarte. Nam dia ilman kormanya punya ada gila jirre bintara mujira ilman kormanya ci wanjira mujira walargi wanda tu kurang karayu barentu ma. Oh kurang kara, rayu barentu. Modi marentu kan puru cupai ku. Nyambura kala manam gona ni sambon. Anu kagona am barentu tanda kamal lagi. Hati yang dibresani. Anduri fu dibresani. Gari abaki ya kan gona jil di sala bofuc ko ditu da kan. Gari artiya tu masjid de. Ilmi ki yimmo digalu yenna hati sa dibri digaluti. Na filmi ki bakki tu gargarabanu ane sum karayu du garan do. Ilmi ki yesum digalu do accida. Inni kullen ka karayu barentu kan mu yo yesum sai mate gone na war fudan na furi jira garas de. Wani kuna kana wal kabat. Akije chat rabane fakkasi uliti gadan hinarom sanjete wani je chat ka aftukun bore iwar tiada injar tiada jangan jira jangan kan seda jangan cukup kubati kumat amu kita mau komunikasi tejiran ufri jadam acis yoni ufri gubati ufri jadam warra amma lolake ya irwan mingu batije injata jan kunum yo korata me dikana irga kaba jata mi janjo jata mo anjiru keja kadanun jata tele warri jadani umatte jecha di bani on fayisin in ka kamre fatamma magar faccu yergal arjide gadayo galgalo faanu jada Ali gurace jarsa debise da ada so gada warte gada warte nami kan islami kan kristani biraya ayjedu wara kun debise ya am gada yo asidan abban gada kara gada yo abban gada isan durayu hagna min behne jir dubbachu fi makatana wani tunguta ne bakasi jedani harum suwani jira kun yosin akas ta kana debite kaati jecha Waan sana irratti waliigalu. am fakkeenya Oromoleen yeroo ammaa kana nafa akka booraa kana fadhiisi warra karrayyuu gujiilee taa'eef namu aadum gulu yaani Oromoon bira yaa kaan amma gada jaatamni galchuu jira wanti inni kan ta'uuf ta'u an jaatamtu sun irbuu jira. Inni biraa amma gaa Oromoon kun gaafa eebbifatu safuu walii kennu qaba walii hangafaa qotisu waan amma jedhu galtee jaa Boorana baadiyyaa turraa ta'anii akkasumatti ilmaan hin caaseffamee deemu. Gaafa eebbifatu waaqa sagalan Booranaa, waaqa sagaltama garbaa, waaqa torban baareentummaa jedhu. Maali sagalan Booranaa kun torban baareentummaa sagaltama gabraa hin jennu kun maali waan kana adda adda ammee waan irraa beektanidha. Waan rabeen irraa gabaabdu nu biratti amma sagalan Booraa jechuudha akka turuufuun qabaa hin jira malee sagaltamii harbaa hin jiru. Surree isaanuma tuulamaa kaasuun eebbiftanitti nutti himuu qaba malee gara keenya beeknee waan rafetti sagaltama garbaa beeknee himuu hin dandeenyu warri ittiin eebbisutti himuu qabaa jennu. Seenaa keessallee marroodduu danqaa ta'ee deema. Sagalan Booraa jedha kun nullee sagalan Booraa fulatti jennuu qaba. Oromoon kaallee sagalan yaa'ii Booraa hin jedha. Maanti sagalan yaa'ii Booraa warri jedhullee achi kaasee warri himirra wayya. Asillee amma sagalan yaa'ii Booraa jedhee hin jira. Jechi kun immoo waan tokko jira waan tapha tokko jennaan achillee tokko maal jennee akka itti taphatanii jira. Asumirratti dhufa akka Booraan tokko qaba jedhan kana lama tokko kaa lama kaa sadii kaa afur kaa shan kaa meeqa jechuun qaan kun tokko meeqa tokko gam lama gam jedhan kan akka itti deebisanii jira. Yoo sagal ga'u jechi akkan dhufuun jira. Marra tokkotti sagalan lakkoofsa kiraa jedha. Hin fedhan lakkoofsa sagalii kun xiqqoo ceeffessuu tokko qaba. Marroo biratti immoo sagalan yaa Booranaa jedha. Yaa kun sila ceeffee dhibii hin qabu.
sagalayyaa Booranaa kun maali jettee ati gaafatu duuba hagammaatti him tokkichi kana jedhuun argu afaan jaarsa ijoolluma le gaafanne fuluma lamatti himan. Beektaa amnu Boorani kun karra lama jenna sabboof boon karra gocha jala jirtu malee inni karra lama. Gaadan sacheessa laalamtiin jaaroleen durii ammoriitti Boorana booroo Boorana jiillee Boorana guutuu 8 jedhan warri gari abbaa gadaa guutuu 8 jirota bakka jedhanii jaaroleen garbiraa akkasii miti Boorni hiri olitti karra 8 qaba. Jacha fuwaarte lamaan sabboo boona tuni jirti. Dubbii akkasiin dhugaam eegi argadaa areeroo boruu bakka cha dubbiin tun taateedha. Gaaf sabboo boona gaddee amma Boorani sabboo boona gosa kanneen karra yoo wal qofti amma gara mana dhibba agaayuun beekan kunchuun beeku. Kun warrumaan karra lamaa kun ka gosa 17 kun meseena Oromoo Machaa Tuulamaa kitaaba barreessachuu laan hagum ga'uun asitti wal kee jira. Amma kan ulaalti gaaf sabboo goon jedhe Boorani kana walitti qabee jecha warri kaan gadaan biraa wadeennan kana walitti qaba. Akkas keessatti hangafa hamaan dhawanni jedhu kunini dhalootirraa ka'ee dhufu. Ka gosaalleen maatii irraa ka'edha. Kabajaan guddaan sirni gadaalleen irratti hundaa'ellee waan kan. Ka diimokiraasiin guddiftellee waan kan. Aadaan gafaaf qotusumaan dharraa kaasa. Aadaan sun dhalootirraa kaasa. Sumarraa kaatan. Ati fuutaa miti. Yoo tu fuutu ijoollee argattaa miti. Ijoolleen tante 2, 3, 4, 5 akkas taate fudhatti. Yoo fetan malee dubartii dhibillee Oromoon 2, 3 illee fuudha akkan taate. Kam karaa dhalate tangafa akkasumaan yoo dubartii tan 2, 3 fuutile isi karaa taadha warraa tangafa isiin kaaleen akkasumaan kabajaa walirraa fudhata waan kan gosalli akkas walii godhe jecha buusa gonofaalli akkas tolche jecha. Kanaafuu amma akkitti wal yaaman kun fakkeenyaaf Machaa Tuulamaa sabboo goona jenna Booranaa barantu achillee tutuun nu amma yoo gara Boorana gaddeemu nuu galtu waan amma Boorana kun sabboo goon sabboo kun galatti sadeen jedhee karrayyuu dayyuu baan dayyuu bokkicha dayyuu qaalechi umurii ma biduu gol achi keessattuu inni waan kan yoo akkas dhuuf kan duuba sittan gaaf bishaan kanatti durru kanatti ta'an akkas guddaa haadha isaa haroorsa fullee liidhachi qabatti boonuu qarcabaa dambeenoo maali haattu haroosii akkasitti gazzarasa wanni kaan kanatti hangaaf kan ammaan dhawaan yoo asirratti gargosaa kaayyoo deemu dhaloottu kaan deemti. Kanaafuu aadaan hangaftitti inni akkan qabkuun dhaloota irraa Abbaan Muudaa maali? Abbaan Muudaa gara Tuulamaa kana buqqa'ee Liibaan Areerootti galee jira. Achirraa buqqa'anii waan jedhutu jira. Kanarraa wanni quba qabdan jira. Dhugaa beeku jira. Waan dhugaa sitti kun gondorgoo jamlaaf Amaaraa sunillee dabale. Arma keenya kee kutee Bombaasaa bisaan maanya dabale. Soomalee kun achi dabale dubbiin Oromoo akkas ejjiti. Dubbaan dhugaa sitti. Amnullee Boorani garaa dhufe nu amma akka keenyatti dhugaa sitti manuu akka jaarsa tokkootu seenaa Oromoo hallee gubadduun qaba. Argaa dhageetti kan nu keessa dhalanne kanallee qajeeltu dubbanna malee warri argaa dhageetti nu ol dubbatanallee Booran keechiisa. Immoo nu qajeeltu dubbanna qajeeltu fuula dabarsuuf Abbaa Muudaa waan jedhamu kun argite. Abbaa Muudaa qaalu. Abbaa Muudaa lagi. Wanni inni abbaa namni muudanuu asillee bita qaallu muudanii. Walli achitti amma afaan Oromoo waliin dhaana tokkoon Abbaa Muudaa jedhan. Isi muudan malee isa nama muudaan Abbaa Muudaa jedhan warri sun gartee isa muudan namni muudan isa malee isa akka inni muudan inni qaallu warra qaalluuti. Warri gaafaatan badda akkas arguu jiram dheengadda Abbaa Muudaatii fi Abbaa Gadaa fa'aa waliin tataa'amu naannoo Tuulamaa keessa. Waltuuyyuun dhiyaatan waan Abbaan Gadaa fiixee sirna bulchiisaati. Abbaan Muudaa daandii waaqittiin kan qaallu Abbaan Gadaatu isa muuda.
Abbaa gadaatitu. Abbaa gadaatu qaalluu muuda. Qaalluu Abbaa muuda. muudaa warri jedhu kan garte Eh. inni qaalluu muudama. Qaalluun achitti immoo gaafa amantiitaan fudhatan waan ayyaana sheexanaa maali jinni Waanuma hin jedhanii jirre kana. waan isaarra kaanii qaalli jedhanii waan irra kaaniif akkas tolchan malee abbaa muudaa qaalluu namni muudanuu isinii namni muudu gadaanuu si muudu. Kanallee nuun beena yeroo gadoo walirra diidanii gargar ba'an kan beeki duri qaalluun bulan hin jenne eege gadaan dhufti hin jenne. Qaalluun hangafa aadaa ta'ee gadaan hangas bulchisaa taate hin jenne warri kun amma lubaan tokkuma. Qaalluun lubu dhibii kophaan qabu lubisaa qaalluu. Wanni gadaan dhaloota irratti hundootan ilmaan jaarsatiif ilmaan kormaa jedhanii gargar baasan ammasitti warra bokkuutiif warra qaalluu jennee gargar baasa. Warri qaalluu 5 sadii maxxaarri jenna maxxaarri keessa baati warra maxxaarri jennu jira karaa argarjeeti kuukku jenna hagammaa jaarsoon aadaa akkamitti warra kan 5 ladu wayyoomaadhaan wayyoon barachuuf digalu maxxaarri dursaadhaan kun ladu wayyoomaati. Gadaan booranii muudee gulgulullee lama hangafi tokko dhagoonaadhaan oditu goonaan guddaan kun laduun juttanuma tabeeni jedhu. Taan dhibiin taa akkanaa taa karrayyuu beerre jennaan. Karrayyuun gosa guddoo amma dayyuu baasanii dayyuu bokkicha qaalicha dayyuu qaalichenne mani 12 keessaa ba'a. Latuu kophaa qabaa ayyuu kophaa qabaa booranii kana muudaa gadaan guyyaa. Kabareenti maggal jennu kaalleen kana kabareenti malee gal jennu kaalleen akkas. Waan amma ilmaan kormaati fi ilmaan jaarsaa jettantu jira. Maali wanni sun wanni ilmaan kormaa jennu. Aloo gaaf duri gargar ba'anillee achillee wanni hafu booranii warra bokkuutiif warra qaalluu ilmaan kormaaf ilmaan jaarsaa qabsiin hin jenne gadaanuu akkasuma qaba. Yoo booranii gadaanaaf warri kan hin dhiisi. Sii galtee warri kan dhiisi akkam ta'e kon ta'e. Fakkeenyaaf aadaa warra bokkuu aadaa warra qaalluu jira yoo jennu aadaa warra qaalluu warra muudamu warra wayyoomati ladu 5 tan jennee akkasitti jira. Warri bokkuu immoo warra waan gadaa kan tolfatu. Amma fakkeenyaaf namni kun inni warra qaalluuti. Qaalluun hin jira qaalluun hin dhalatu malee qaalluun hin dhalata. Qaallitti iyyuu fuudhee qaalluun dhalata. Mani 12 booran keessaa galachadeellee keessa karrayyuu keessa karrayyuun gosa guddoo mani 12 warra ayyaantu isaan. Warra qaalluu ayyaan tureef sin jira. Warra qaalluu jechuudha. Warra qaalluu. Ladu warra jenna. Mani 12 kun amma hayyuu gadoo mataan kan amma kara laduu irratti malee gara kaan keessatti hin ta'u. Gara warra gadaa kaan. Qaalluun immoo yuubamu. Lubbuun isa jirtu cufin jira. Hayyuun sun bira yuubamuu danda'a. Hayyuun bira yuubama. Gadaanuu yuubamu. 8 gadaa fixata. Adulaa garbaa meedhichi jennaami warri hayyuu garbaa kana achi keessatti lubaan tokkuma beeka gadaatiin tokkuma. Dhaloota kanatti akkanaan deemu. Kun amma warri abbaa muudaa itti gaafatu kun duuba warra qaalluu kana jecha. Warra qaalluu. Abbaa muudaa jedhee warri kana akkasitti hima. Muudinuu isa muuda. Inni sila qaalluuf qaallitti qabatee wartaa suni. Shakkiin qabda akkas. Wanni kun taatuuf yeroo gadaa lakkisanii dubbii wal dhooftu. Amma Oromoo yoo deebitu amma dubbachuu jira amma yoo deebitu amma wanni amma itti jiru tana wal agarsiifne. Waan Oromoon kaafteen hojjetanii jira. Sun dikkee marmaan bira ka'uu qabdannaa dhumarra waltinne. Akkas. Inni biraa immoo garaagarummaan egaa abbaa bokkuu jenna abbaa gadaa jenna. Maali garaagarummaa isaanii? Abbaan gadaa maali? Abbaan bokkuu hoo? Asitti garaagarummaa qaba achitti. Abbaan gadaatu hin jiru qara abbaa bokkuutiin abbaa gadaadha. Akkas. Kunillee sirna goreetti akkas jedhu. Abbaan bokkuu abbaa gadaayyuu namni mirgaan qubata bokkuu. Abbaan gadaa nam dhibi fiixee gadaati. Bokkuun immoo fiixee jilaati yaa gadaa sun keessatti namni jilbaasu namni aadaa deemsisu namni aadaa taatuun bokkuu gadaati. Abbaa gadaatu manii mirgaan qubatu abbaa bokkuuti. Ni biratti akkasuma. Achitti immoo abbaan gadaatu hin jiru abbaa bokkuu gadaa biraa balleessu. Bita abbaa gadaa dhiyootan jedhan malee hin beekamu. Abbaa bokkuu kaallee hin balleessan illee immoo hin jiru. Kanaaf abbaa bokkuu jechuun nama jila gadaa sun cufa harkisa gubbaa jirtu jechuudha. Waan gadaan ganni 8 keessatti hojjechuudha. Abbaa gadaa illee jiru namni yaa baasu namni lallabaa baasu namni
dan waan bira qabatu enda protocol kanaafuu akkasii waliin jira malee asitti garaagarummaan abbaa bokkuutii fi abbaa gadaan jiru. Abbaan gadaa qofaa dura abbaan bokkuu isaayyuu mirgaan qubata jilatti harkisaa jira wanni gadaa sun abbaa bokkuu jira. Abbaa bokkuu harka jira jecha wanni jilli cufti wanni jira. Abbaa bokkuu harka jira asitti akkasi.